Nimmo marsala mafada jarri kuni fulbana amma sadasati September October November ila kan jaramu warri leenji sanu simboqotu warri leenji fudhatan immoo shaakala isaaniitti fufu jechuudha achi booda jara kanaaf jalqabna jarri kuni burqitu seenaa qananii siifan leello akka liistii maqaa isaanii leenji taa'ee kan marsaa hundumaa kan gitaaras kan jara kanaas akka ixaafuuletti staafii irratti fuudhee taa'aa jechuudha kanafi kanana lama maqaa keessan as keessaa yoo dhabdanii organized taatanii amma leenji kana barbaadna wettanii fuftanii maasofsiisuu dandeessu warri galmuuftanii maqaan keessan hafee siif qindeessuu dandeenya jechuudha karaa waldaa kiristiyaanaa jara kana garuu isa kana keessatti garuu gatiin hammatamneef isin dhiifne kana nu hubattu inni amannaa waaqayyo sina eebbisu ittaansinee gara sagalee waaqayyoo keessaa walii wajjin dhaga'utti deemnaa luba waldaa keenyaa luba malkaamuu nagarii as dhiyaatanii sagalee waaqayyoo nuuf Dhondhomti keenya yaada keenya qalbii keenya gara dubbii sagalee waaqayyoo gabaabaatti dhaga'utti deebisna waan garaagaraa baay'ee dhageenye nan beeka yeroo kana immoo waaqayyo har'a maannatti dubbata jennee gara keenyaaf yaada keenya fuula waaqayyoo duratti qopheessina. Dhondhomti keenya akka beeknu lubee keenya jalqaba sagantaa keenya irratti dubbatanii turanii guyyaan har'aa Sambata guddaa isa jalqabaati ayyaana dhibbinaa fi du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuudhaaf sambata guddaa isa jalqabaati. Biyya keenya keetti akkuma beeknu yeroo soomii jechuudha abiyyi soom jedhamee Amaarinyaan isa beekamu biyya kanatti immoo Lent season jedhanii namooti nyaata garaagaraa haala garaagaraa irraatti of qusatanii yeroo itti qalbii diddiirratan dhibbinaa fi du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo itti yaadachuun jalqabamu jechuudha. Guyyaa 40 sambata guddaa otoo ofitti hin dabalini kana booddee guyyaa 40 turaa jechuudha. Meestiriitti yookiis immoo du'aa ka'uutti har'aa jalqabnee isa yaadanna torbeetii gara torbeetti yerootii gara yerootti wanti nutti dubbatamu barsiifamu sagalee waaqayyoo keessaa kan nuyi dhageenyu hundumtuu isa kana ilaala jechuudha faarfannaa keenya illee taanaan hundumti keenya kaanee dhaabannee sagalee waaqayyoo jalqaba dubbifameetu irra deebinee atoo dhageenye natti tolatanii namooti yeroo sana hin dhagahin haftan yoo jiraate carraa akka argattaniif wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 kan sira dubbifamee turan irra deebi'ee dubbisa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa tokkooti jalqabee amma lakkoofsa 11 kan jiru. The gospel reading is taken from the gospel according to Saint Matthew chapter 4 starting from verse 1 through 11. Ergasi Yesus seexanaanii qoramuudhaafi hafuura qulqulluudhaanii gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee beela'ee yommus inni isa qoruu dhufee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeen akka ta'aniif abboomi ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee Caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera jedhe. Seexanni ammoo gara mandaraa qulqullaa'aatti isa geessee fittee guutuu mana qulqullummaarra isa dhaabachiisee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kanarraa gad darbadhu inni ergamoota isaa siif in abbooma miilli kee dhagaatti akka hin buunettis isaan harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafamee jira ittiin jedhe. Yesuus garuu waaqayyo kee gooftaa kee garmalee hin eeggatin yookiis garmalee hin qorin kan jedhu immoo caafameera ittiin jedhe.
ammas immoo seexanni gara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaa sitti agarsiise. Lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siifan kennaa jedheen. Yommus Yesuus seexana nana argaa koo duraa turi, Waaqayyo kee gooftichaa fi jilbeenfattee sagadii, isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera jedheen. Ergasii seexanni isa dhiise. Ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf in ergamanii. Ameen. Daqiiqaa tokko fuula Waaqayyoo duratti kadhannu. Ilmi Waaqayyoo sababii keenyaaf fakkeenya nuu ta'uudhaaf inni jireenya nu argee darbe. Inni akka nu qoramaa jirru qoramsa keessa darbe. Ayyaanaaf eebba akka inni nu baay'isuuf Waaqayyoon kadhanna. Sagaleen kee jiraataadha, humna qabeessa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa. Ilmi kee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee gad of deebise. Dallaa horii keessatti inni dhalate. Jireenya nuyi jiraannu jiraate. Rakkina nu arginu hundumaas argee cubburraa kan hafe mudaa kan hin qabne ture. Nu keessaas tokko ta'e jedha sagaleen kee. Ammasii qoramsa nuyi qoramuun nu ta'u inni qoramee nuufis fakkeenya ta'ee mo'icha nu agarsiisee darbeera. Galanni siif haa ta'u. Mo'icha inni nuu kenne, fakkeenya inni nuu kenne karaa sagalee isaatii, karaa hafuura qulqulluu nus immoo jireenya keenya keessatti wal'aansuuf rakkina guyyaa guyyaatti nutti dhufu mo'achuu akka dandeenyu akka nu gargaartuuf yeroo kana si kadhanna. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin. Ameen. Ta'a Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyotti kan jaallatamtan obboloota, obboleettota, wanti sagalee Waaqayyoo keessatti dubbatamu hundinuu barumsa akka nuu ta'uuf akka ittiin jiraannuuf akka ittiin geggeeffamnuuf nuu kenname. Guyyaa har'aa waa'ee qoramuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaaf dhageessu miti. Bara baay'ee dhageessiftaniittu, barsiiftaniittu, bara baay'eedhaafis dhageessaniittu. Tarii kana keessaa waan haaraa maaliitu natti dubbatama jennee yaaduu hin dandeenye ta'a. Humni Waaqayyoo hafuura qulqulluun garuu sagalee isaa keessaa bara hundumaa guyyaa hundumaa waan haaraa namatti dubbatu qaba. Waan nama barsiisu qaba. Bullee kaanee irra deddeebinee yoo dhageenye illee jireenya keenyaaf kan ta'u geggeessaa biyya lafaa keessatti kan nu gargaaru sagaleen Waaqayyoo guyyaa hundumaa haala hundumaa keessatti nutti dubbachuu hin danda'a. Kanaaf amantiidhaan Waaqayyo natti dubbadhu na barsiisi kutaa kana keessaa maal jireenya kootiif kan ta'u jennee haa eeggannu. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 jalqabee hamma 17tti kan jiru yoo ilaaltan kutaa keenya har'aa kana fuuldura kan jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni itti cuuphame ilaaltu. Cuuphamuu isaa duwwaa utuu hin ta'in sagaleen Waaqarraa dhufee inni kun ilma kooti kan jedhu gara isaa dhufee Waaqayyo Waaqarraa dubbatee sabni naannoo sana jiranis dhaga'anii eenyu akka inni ta'e hubatani. Harka cubbamaatti haa cuuphamu malee akka namoota warra kaanii cubbamoota keessaa tokko hin turre. Yohaannis namoota cuuphaa qalbii diddiirrannaa cuuphaa ture. Namootis cubbuu isaanii himataa gara Yohaannis hin dhufu turanii. Yesuus Kiristoosis isaan keessaa tokko ta'ee dhiyaate. Cuuphamuun akka sirra hin jirres Yohaannis itti deddeebi'ee yoo gaafate illee Yesuus Kiristoos fakkeenya nuu ta'uudhaaf akkuma warra kaanii cuuphaatti dhiyaate. Warra kaanirraa garuu adda kan isa godhu sagalee kan biraa gara isaa dhufe.
Bantiiwwan Waaqaa isaaf banamanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Warra kaaniif hin banamne warra cuuphamaa turaniif isa fuuldura kan cuuphamaniif isa booddees kan cuuphamaniif bantii Waaqaa banamu hin argine. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoof yeroo inni cuuphaa keessaa ba'u bantiiwwan Waaqaa hin banamani. Nama addaa ta'uu sana mudaa hin qabne hir'ina hin qabne nama akka warra kaanii qalbii diddiirrannaan cuuphaa qulqulluutti hin dhiyaanne ta'uusaa humni Waaqarraa isatti mul'ate. Bantiiwwan Waaqaa isaaf banamanii. Hafuurri Waaqayyoos jedha sagaleen Waaqayyoo akka gugeetti dhufee isarra taa'e jedha. Hafuurri Waaqayyoo hafuurri qulqulluun akka gugeetti bifa gugeetiin dhufee isarra taa'e. Warra kaan irra mul'inaan isaa dhufee taa'u hin argine. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos irra garuu bifa gugeetiin irratti gadi dhufe. Kana duwwaa miti sagaleen Waaqarraa dhufe jedha. Sagaleetu Waaqarraa dhufe. Warra kaaniif sagaleen Waaqarraa hin dhufne ilma Waaqayyoo garuu sagaleetu Waaqarraa dhufe. Mudaa malee isa dhiyaate, cubbuu malee isa dhiyaate Waaqayyoo in dubbate Waaqarraati. Sagalichis akkas jedha. Ilaa ilma koo isan jaalladhu gammachuun koo isatti raawwatame. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 35 irra kan jiru immoo yoo ilaaltanii isa dhaga'a jedha. Isa dhaga'a inni kun ilma kooti. Wanti biyya lafaarraa dhaga'uun barbaachisu wanti biyya lafaarraa dhaga'uunis namaa hin taane wanti dubbatamu sagaleen baay'een biyya lafaa keessa jira. Waaqayyo garuu Waaqarraa kan inni abboome tokkicha ilma Waaqayyoo dhaga'uudha. Sababiin isaa inni nama hin dogoggorsu. Sababiin isaa inni karaarra nama hin kaachisu. Sababiin isaa inni wal hin caalchisu. Isa dhaga'a isa duwwaatiin kan natti tolu sagaleen Waaqarraa dhufe. Warra kaaniif kan hin dhufini isaaf inni dhufe. Har'a karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos gara tokko keenyaa hin dhufa amantiidhaan. Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e Waaqarraa mirkaneeffame, Waaqarraa dubbatame. Atoo inni biyya lafaa hin hubatin inni Waaqarra jiru Waaqayyo abbaan isaa mirkaneesse. Gaafa inni dhalatee Waaqarraa dubbatame. Dallaa horii keessatti yoo dhalate iyyuu warra namoota bara sana dhalatanii akka inni fakkaannee fi sagaleen Waaqarraa dhufe nagaan Waaqarratti lafarrattis namootaafis jaalalli gaariin kan jedhu Waaqarraa ergaan dhufe jedha. Har'as dhaloota isaarrattis inni dhufe. Cuuphaa isaarrattis inni dhufe sagalee addaatu isaaf dubbatame. Ulfaachuun ilma Waaqayyoo sagaleen Waaqarraa dhufuun kan ilma Waaqayyoof ta'u kan ulfina isaa kennu kuni seexana hin gaddisiise. Seexanni hin hinaafe. Hojiin isaa hinaafu sababii ta'e iddoo ilma Waaqayyoo qabachuu sababii barbaaduuf seexanni hin hinaafe. Kun seexanatti hin tolle. Yeroo ulfinni ilma Waaqayyoo dubbatamu guddinni isaa yommuu dubbatamu nama kan biraa dhaga'uun akka hin taane isarraa kan hafe Waaqarraa sagaleen yommuu dhufu seexanni itti hin tolle hin gadde. Sagalee Waaqayyoo keessaa silas dubbifameera seera uumamaa keessaa keessumaati boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra kan yeroo ilaaltanii inni mataa kee ittuma ati immoo koomee isaa hin iddita kan jedhu abdiin kennamee ture. Abboonni keenya yeroo kufan Addaam yeroo kufe Hewaan yeroo kufte akka kufanitti akka isaan hin hamne abdiin sagalee Waaqayyoo nuu kennamee ture. Ati koomee isaa iddita inni immoo mataa kee hin turu.
amma ilmi waaqayyo mataa diinaa tumuudhaaf dhufeera. Diinni hakaayyuu malee, diinni hinaafuyyuu malee, kiyyoo hakaayyuu malee, qoromsa hafiduyyuu malee, mataa diinaa hunuma tuma. Bifa garaagaraatiin diinni naannoo kee naanneeyyuu aadayyuu si kuffisuudhaaf, karaarraa si kaachisuudhaaf, jireenya kee miidhuudhaaf, balleessuudhaaf, bifa adda addaatiin jireenyatti guyyaa guyyaatti jiraattu keessa kiyyoo danqama yoo kaa'e, maqaa waaqayyo isa jiraataa isa hundumaa danda'uutiin diinni sun hin tumamu. Waaqayyo harka diina keetiitti dabarsee sin kennu. Inni kun sababii diina gaddisiiseef, sababii sodaachiseef yaalii gochuu itti fufe. Akkuma abbaa keenya Addaamiin haadha keenya Hewaaniin jannata keessaa akka baase, isa kanas kuffisuudhaaf, ergaa isaa karaatti hambisuudhaaf yaalii godhe. Yaaliin isaa garuu hin hojjenne. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yaalii diinni godhu bara hundumaa jira. Jireenya keessan keessa jira. Jireenya koo keessa jira. Biyya lafaa keessa jira. Yeroo gara isaatti dhiyaannu, yeroo sagalee isaatiin ittiin morminu, sagalee isaa qabanne diinni waan yaade iddoon ga'achuu hin danda'u. Diinni keenya namoota waldaa kiristiyaanaa haa ta'anii, namoota kennaa gaarii qabanii, namoota abdatamanii baay'ee karaatti hambiseera. Diinni ni naafu, ni gaarummaa jibbu, ni guddina jibbu, namoota baay'ee karaatti hambiseera. Bifa garaagaraatiin, bifa hinaaffaatiin, bifa ejjaatiin, bifa sobaatiin, bifa doqnummaatiin, cubbuu biyya lafaa keessa jiru hundumaatiin warra abdataman, warra eeggataman karaatti hambisuu yaalii gochuu hin dhiifne, kaan kaanis yaaliin isaa iddoo isaa ga'eera. Warri Waaqayyoon abdatan isatti kan of kennan garuu yaalii diinni godhu hundumaa keessa darbaniiru. Waldaa kiristiyaanaatiif akkasumas immoo saba isaaniitiif kan abdatamanii baay'een kiyyoo diinaatiin kufaniiru. Kaan kaanis danqamaniiru. Kaan kaanis hojiin isaanii karaatti hafeera. Gurguddoota saba dura dhaabatanii baay'ee kiyyoo jala kaa'uudhaan diinni ulfina irraa gadi isaan buusee isaan salphiseera. Yeroo isaan guddatan, yeroo isaan mul'atan, Waaqayyoon yommuu isaan irraanfatan, yommuu isaan dagatanii, ulfina isaanii irraa iddoo Waaqayyo isaan kaa'e irraatii gadi isaanii buuseera. Isa ulfina jirru irraa gad nu buusuu barbaadu. Iddoo Waaqayyo nu kaa'e irraatii gadi nu buusuu isa barbaadu. Maqaa Waaqayyootiin guyyaatii gara guyyaatti jireenya keenyarraa, maatii keenyarraa, ijoollee keenyarraa, saba keenyarraa ifachuun ga'ee ijoollee Waaqayyooti. Itti gaafatama keenyas. Sababiin isaa inni hin ciisu waan ta'eef. Inni yeroo hundumaa mana keenya irratti, jireenya keenya irratti hin hojjeta waan ta'eef. Ilma Waaqayyoo isa jiraataa inni gowwoomse. Inni gowwoomsuudhaaf yaalii godhe. Anaaf isiniin immoo caalaatti gowwoomsuudhaaf guyyaatii gara guyyaatti hin hojjeta. Garuu humna Waaqayyo Waaqa jiraataa, humna Yesuus Kiristoos isa kiyyoo diinaa keessa darbee nuun dabarsuu danda'uutiin moo akka dandeenyu amanamaadha. Anaanis isiniinis yeroo hundumaa diinni keenya hin yaadu. Dura bu'aa amantii keenyaa inni ta'e, dura bu'aa geggeessaa waldaa kiristiyaanaa inni ta'e, Yesuus Kiristoos anaaf isiniif mo'icha dabarsee nuu kenneera. Akka inni mo'aa ta'e, akka inni harka diinaatti hin kufin, nus immoo warra mo'an akka taanu Waaqayyo guyyaatii gara guyyaatti ayyaana isaaf eebbasa akka inni nurratti dhangalaasu kadhataaf hawwii hunduma keenyaati. Boqonnaa kana keessatti lakkoofsa 4 lakkoofsuma tokkorraa jalqabee ilaaltan ergasii jedhee jalqaba. Erga maal ta'ee booddee jettanii gaafachuu dandeessu.
erga maal ta'e booddee isan jedhu san jalqaba isinitti dubbadheera. Erga ulfinni waaqarraa isaa mul'ate, erga sagaleen waaqarraa dhufe, erga hafuura qulqulluun akka gugeetti dhufe isarra taa'e, erga sagaleen isa duwwaa dhaga'aa jiru waaqarraa dhufe booddee amma immoo kiyyoon kun yookiis qoramsi kun gara isaa akka dhufe nu yaadachiisa. Erga ulfinni ilma Waaqayyoo mul'ate booda lolli ilmaanii namoota biyya lafaarra kan jiraatanii kan keenya yeroo hundumaa jireenya gaarii jiraataa jirra yeroo jennutti, natti toleera yeroo jennutti, waan hundumtu iddoo qabateera, toora qabateera yeroo jennutti kiyyoon diinaa dhufa. Yoo eeggachuudhaaf waan humna Waaqayyooti, yoo eeggachuudhaaf waan sagalee Waaqayyoof kadhataan yeroo toleera, amma hundumtuu gaariidha yeroo jennutti deemnee bifa adda addaatiin kiyyoo isaa diriirsa. Mana kee irratti diriirsa, hojii kee irratti diriirsa, fayyummaa kee irratti diriirsa, naannoo keetti diriirsa. Garuu humna Waaqayyo Waaqa jiraataati kadhataan fuula isaa duratti yoo dhiyaanne kana hundumaa keessa nu dabarsuu ni danda'u. Amanamaadha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkas jedha Phaawulos, mul'ata erga arge booddee gara Waaqa sadaffaatti erga darbutame booddee jedheeti itti aansee Qorontos 2:2 irratti akkas jedha. Mul'ata hammas hin jedhamne sana akkanii oliif hin qaba. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkanii ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa ta'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname jedha. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuurraa na dhowwaa jedha. Waaqayyo hin eega ijoollee isaa. Sababiin isaa of tuulummaan isa gannata keessaa nu baase akka Waaqayyo hin taatu kan jedhu seexanni Addaamittis Hewaanittis kan inni dubbate isa ture jalqaba kan nu dhageenye. Kanaaf garbichi Waaqayyo fuula isaa duratti ni gad of deebisa jedheeti of tuulummaan jireenya isaa keessatti milikkita kufaatii akka ta'e yaadata. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos lola diinni qopheesse kana keessatti hin kufne. Garuu attamitti mo'ate. Maal gochuudhaan diina mo'ate yoo jenne tokko isaa ilaaluudhaaf yeroon nun ga'u ta'a. Deebiin isaa soomaaf kadhata, akkasumas immoo dubbii Waaqayyooti gabaabaatti. Soomaaf kadhata dubbii Waaqayyooti kan nu ittiin diina mo'uu dandeenyu. Irra deddeebi'ee akka jira Gooftaan Yesuus Kiristoos caafamee jira. Lakkoofsa 4 irratti, lakkoofsa 7 irratti, lakkoofsa 10 irratti, kutaadhuma gabaabaa amma arginu kanarratti caafamee jira. Akkas jedha dubbiin Waaqayyoo, akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Diinni karaa darbu hin qabu. Dubbii Waaqayyoo mormuu hin danda'u sababii ta'eef. Garachi gormi isa dhabsiise. Achii dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Bara akkasii dubbiin Waaqayyoo kana dubbateera. Dhugaarraa kaatteetta dogoggorteetta seexanaa. Sii sagaduu hin danda'u. Dhagaa buddeena hin godhu. Kana hin godhu hin utaalu. Maal hin godhu? Yaalii diinni fidu hundumaa dubbii Waaqayyootiin deebii kennuudhaan isa mo'ate. Anaa isin har'a kan nuyi wallaansoo biyya lafaatti mo'achuu dandeenyu kadhata dubbii Waaqayyootiin sooma. Waaqayyo hunduma keenyaa fi aboo kana nuu kenneera. Efesoon 6 keessaa beektu gaarii gootanii macha hafuurota hamminaa wajjin wallaansoo qabne
fooniif dhiigaa wajjin miti wal'aansoon keenyaa jedha Phaawulos. Macca hafuurota hamminaa ijaan kan hin argamne harkaan kan hin qabamne isaanii wajjin wal'aansoo qaba. Yaanni keenya isaa wajjin wal'aansoo qaba. Sammuun keenya isaa wajjin wal'aansoo qaba. Foonni keenya isaa wajjin wal'aansoo qaba. Yoo dubbiin Waaqayyoo nu keessa jiru yoo ta'e, yoo kadhati nu keessa jiru yoo ta'e, mo'uu hin dandeenyu jechuudha. Hin kufna. Waaqayyo gara kanatti isin waama obboloota koo fi obboleettota koo kan taatan. Har'a guyyaan isaa guyyaa soomaaf kadhataati. Waaqayyo haala kana keessatti akka isa yaadannu barbaada. Qoramsi yookiin immoo kiyyoonii qophaa'e kuni Gooftaa Yesuus Kiristoos mo'ichaanii akka inni xumuru godhe. Mo'ichaan xumuru irraa kan hafe diinni karaa hin arganne. Diinni homaattuu mo'achuu hin dandeenye. Lakkoofsa 11 yoo ilaaltan akkas jedha. Ergasii seexanni isa dhiise jedha. Erga maal ta'e booddee, erga deebii guutummaa argate booddee, waan gaafate hundumaatti deebii gahaa erga argate booddee, karaa ittiin qabatu erga dhabee booddee, karaa ittiin mo'atu erga dhabee booddee isa dhiise jedha. Nus har'a jireenya keenya keessatti yoo Waaqayyotti maxxannee sagalee isaa qabannee kadhataan fuula isaa duratti dhiyaanne yaalii gochuu dhiisa jechuu miti. Diinni keenya yaalii godhu kana hundumaa sagalee Waaqayyootiin akka inni karaatti hafu gochuu hin dandeenya. Harka Waaqayyoo jala of gashaa inni jedhu sagaleen Waaqayyoo harka isaa jala yommuu ol gashinu sagalee isaatiin yommuu jiraan yommuu ittiin deddeebinu karaa ittiin gara keenyatti darbuu danda'u hin argatu. Kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo guyyaa guyyaatti ayyaana isaa fi eebba isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Dhuma irratti akkas jedha. Ergasii seexanni isa dhiise erga jedhee booddee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf in ergaman jedha. Milikkita ulfinaati kun. Ulfina argachuu isaati kun. Ergamoonni Waaqayyoo dhufanii gaafa inni dhalate sin dhufanii, gaafa inni qoramsa keessa darbe sin dhufanii, gaafa inni gara Waaqaatti ol ba'ee si hin dhufanii, ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaaf ergaman. Ulfinni wal'aansoo qabanii erga mo'atanii booddee dhufa. Ulfinni lola booddee dhufa. Ulfinni mo'icha booddee dhufa. Atuun lolin, atuu hin mo'in ulfinni hin argamu. Kanaaf isin nuyi kiristaanota biyya lafaarra jirru hundumti keenya lola keessa jiru. Lola kana immoo karaa Kiristoos Iyesuus mo'achuu akka dandeenyu erga mo'annee booddee immoo badhaasi keenya jireenya bara baraa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Wal'aansoo keessa biyya lafaa kana yommuu mo'atan isa bara baraan jiraataa ta'e, isa hin darbine, isa hin dhumne, isa moofa'aa hin adeemne, jireenya bara baraa qulqullootaaf isa qophaa'e gara sanatti hundumti keenya waamamneerra. Waaqayyo